Kan bulchu jechuudha dhiira jechuun kan ija ofiitiin kennan. Dhiirri dubartii akkana taatu borammoo isii mataa gubbaa teessee deemii tirii san dhiqee fiitiin keessummaa dhuftee deemii isaanii san dhiqetti. Wallaahi billahi anuma dubartiidha bara. Garuu dubartiin kan jaalattu dhiira qofxanne jetteedha kan jaalattu. Dhiira akka dubartii lallaaqamtu fedhan dhugaa dubbachuuf. Na malkiin hin filadha. Malkiin filatamaadha. Bifti isaa murtaa'aa isaadha. Maaliif kan na wajjin yoo deemu na wajjin bareedu. Kan waliin yoo ba'u na wajjin yoo deemu. Bakka du'a ta'ee cidha ta'ee fakkeenya isa godhatanii barbaada. Uffannaa haaraayis moodel kan ta'e jechuudha. Kasaniin booda kan yeroo galu nyaata mana hin dhabne ta'uu qabu. Maal horii abbaa kiyyaatisaa yoo nyaata isaan dalanyee horii abbaa kiyyaatisaa jedhee baran. Kayoo galu manni isaa qulqulluu ta'uu qabu. Qulqulleessuun qabu. Si galtee algaa isaa bakka yaani istaayiliidhaan yaani bakka injiraamii maal jedheesnitti nima nama akkas ta'uu qaba. Nama akkas jabaa akkasiisan ta'uu qaba. Ka'an isa sodaadhee jechuun waan hunda sirreessu ofii kiyyaan of amansiisee ofii kiyyaan ofitti himee sodaa isaatiin waan hunda sirreessee isa eegu ta'uu qaba. Si galaami dhiira akkasiisan kan barbaadu malee dhiira shokshokee gara anachi as deebi jedhee akka fardaatitti funyaan qabee masa koodoo hin ta'in dhiira qofxanee jettee kan hin barbaadu. Sini galaami. Enna ijoolleen dhimma dalagaatiif asuma keessatti baay'aadha dubbii. Dhimma hojiitiif gara Dubaay dhufuu barbaadan keessattuu diraayivara yookaan shufeeraan dhufuu barbaadan shufeeraan namni dhufuu barbaadan namni qophii jirtan torbaan tokko keessa waan hin caalletti kan barbaadu kaampaanii waan ta'eef dafaatii gara keessatti na dubbisa. Dhimma hojiif gara Dubaay nama dhufuu barbaadan akkasuma ijoolleen kaampaanii irra dhufuu barbaadan firii fiizaan dhufuu barbaadan shamarran afaan beeytan gara keessatti na dubbisa qorataan ergee jira. Wallahi inuma galta. Doktoran sittin dallana. Uqsim billahi sittin dallana. Leesh? Nitorki Modetara maaf modetara na dhawwatti anooti modetara sii kenne. Modetara guutuu ofirkaa qabda. Yoom mana kee jala seente atun seentu mana kee jala sa'aatii hambanu yoom seente siif kennuu dhabe. Okay. Har'a naaf kennitamoo hin kennitu? Yoo mana kee jala dhufte siifan kenna guutuu isaa sii kenna. Mana keenan dhufa naaf kennitamoo hin kennitu? Moditera oguu ati mana kee injoon gootee dhufte? Ara inni kun nutti baay'ee jamaa. Wallahi midhaan baalagee. Aboo rabbi siifa kennu. Wallahi billahi thank you habiibti. Thank you. Nan dhufa wallahi. Na dhagee. Maal jettee turte yoom? Yoom mana kee dhufee modetara naaf kennitamoo hin kennituun jedhe bar. Si jammaarri ati mana kee jala bargu yooma tokko injoon gootee hin beektu. Jechuun yoo dhuftullee daftee deemtaa yaadadhu sa'aatii sanitti. Har'a yoo dhufte immoo nama akka achi keessatti na arguun barbaadu an dafee dhufee deemuun barbaada. Sii galee ayaan biisi. Sorry. Say again. Yeroon dhufee bakka jiramti. Dhufee daddafee deebi'uun barbaadan achi turuun barbaadu. Maala soo jira yaa jama. Eeka. Mi'a siqi gara kanatti. Oy gara kanatti siqi. Garam. Gara kanatti siqi. Ay siqee jira kun. No akkasitti miti fuulaan akkasitti deebitala yoo akkasi. Qorata. Abooti fuularraa waan nama dubbisi gati. Yaa uuzu billahi shamarran Oromoo kanamu. Ati har'a fi naguma qabdaami. Abdii. Fuularraa waan ilaa. Fuularraa waan nama dubbisuu
bari fuularraa jecha namaa caala fuularraa waa nama dubbisuu barate. Namni qixa kee fuularraa nama dubbisu hin jiru garuu beekaatiin malee rabbuma sodaadhuuti himee qoy. Jannati rabbi siif araaramu ayyo. Anti qorata. I am sorry. Gaafi si gaafadhaanis. Gaafi si gaafadha deebista shi. Gaafi miti ni gaafattee wal fakkaatu si gaafadha. Tole. Tokkoffaa jaalallee kan kee maqaan ishee eenyu yookaan maqaa ishee eenyurraa ka'a? Hawuzi bilu. Qubee jechuudha. Qubee ishee jalqabaa qofa kaasta. Lammaffaa irratti dhalattuu eessaati? Isheen sun dhalattuu eessaati? Waliin jirta amma waliin hin jirta yoo waliin hin jirre hoo jaalalleen tantee ta'ammaa sun maqaa ishee eenyu? Qubee maqaa ishee irraa ka'u jechuudha. Sadaffaa irratti bultii yeroo ijaarrattu kutaa kam keessaa bultii ijaarrachuu barbaadda yeroo kam keessattuu kan ijaarrachuu feetu? Okay. Jaalalleen koo maqaan si ni jalqabaa zaadha. Okay. Jimmittiidha. Okay. Yeroo nan bultii ijaarrachuu fedhu immoo yeroo isiidhaaf ta'e anaaf hin ta'a. Laal jaalallee ta'e duraa siin jedhe bar. Wajji jirta moo wajji hin jirtan? I'm sorry, ani siidhuma malee hin jaallanne. Siidhuma jalqabne koo siidhuma. Okay. Okay, yeroo bultii itti ijaarrattan. Yeroon bultii itti ijaarrannu yeroo isin barbaaddetti sa'aatii si barbaachisetti. Sa'aatii isi barbaaddetti. Okay. Waan biramaa si gaafadhe kutaa jennaan immoo jimmittiidha jettee jirta. Xumuramee jira yaada. Okay. Bar koo deebiifne bar si gaafadhee waan bahe bar. Xumuree jira koo kan dhumarraa qofatu hafe malee. Hin dhageenye katti guuti. Itta guutu. Eessarra geessi dhaabbanni? Viidiyoo baay'ee qorataan hin mul'atu jedhaa jiran. Qorataan hin mul'atu jedha anatti garuu mul'ataa jirta. Akkasuma akkan hin mul'anne na godhe beekaati. Warroota na jibban nutti akkan hin mul'anne na godhe. I am sorry. Firii viidiyoo jedhaa wallahi namni jala jirutu akkasuma jedhaa jira hin mul'atu jedhaa jiran. Cufii ban. Lakkii bobee kaan akkana godhe siin jedhaan jira bar. Warra nan jaallannetti akka isaan nan arginetti itti gochisiise. Malee yaa mul'achuu. Akkasuma bara. Okay. Gaafiin kee maal ture? Warra na jaallatuun qorataan hin mul'ataa jedhi gaafadhu. Sirriitti na argumsaan. Warri si jaallatu mul'ata jedhaa beekunaam. Akkasi walii galleerra. Okay. Gaafiin sadaffaan kee maal tureyyuu? Koosa inni sadaffaan dhiira akkamii feeta? Dhiira akkamii? Hojjaarraa ta'uu, qabeenyarraa ta'uu, istaayilii isaa ta'uu, arramaammadii isaarraa, deemsa isaarraa ta'uu, istaayila isaarraa ta'uu, waan akkamii sitti tola, waan akkamii sitti taphachaa? Rifeensi isaa moluu moo, kan burcii qabu moo, kan dabbaa qabu moo, kan dhiira fakkaatu moo, kan durba fakkaatu moo, kan baltaazariin fakkaatu moo, kan abbaa giddii fakkaatu moo, kan mubee fakkaatu moo, kan ana fakkaatu moo, kan nasirii fakkaatu moo, kan isaaqiin fakkaatu moo, kan hamzaa fakkaatu moo, kan doktora silii fakkaatu moo, kan eenyuun fakkaatu hawwita. Fixeeraa. Very good. Anama kanneen hundumaa filannoo geesse. Kan eenyuun fakkaatu hawwita. Dhiirri an filadhu qabeenyi yoo qabaate filatamaadha yoo dhabe ammoo jaalalli mo'ataadha siin jee jira. Sibichaan an Fedhii kooti beeku. Wallahi qasaman billahi hin jaajara.
Lamaffaa irratti dhiira qofxonni jettu yaani dhiira daawwandi yaani beektaa min jiraami laal. Anatti illee serious ta'e haadha manummaadhaaf na kabajee yookaan jireenya kan koo bareechee garuu qofxonni jedhee daangaa ofii seeree daangaa kiyyaallee eegee nama jiraatu. Nama akka dubartii akkana ta'e akkana godhatu oduun ta'in jechuudha. Dhiira qofxonni jechuun filadha. Okay. Lammaffaa irratti uffata isaa moodel kan ta'e nama moodelisti kan ta'e dhiira borcii hin qabne. Dhiira rifeensi isaa luuccaa ta'e. Akkuma keetii yoo jette amma I am modelist wallahi billahi I am tall. Dannoo qoy ta'a. Mintumarree qoy. Akkuma koo eegaa fagoo nageen yoo akka turasilee dhiyoo akka geejjibaa bas. Oh, na filadhu jedhaa raba giddiin. Akka filadhu na beekaami filadhu eegeetti filachuudha bara. Akkanaa galuuf ana filadhu hin jenne bara. Akkanaa galuuf yookaan doktora Sideedi yookaan si jedhi bas. Nama hin beeku nu anumaaf isa qofan beeka waan ta'eef. Kan filadhu akka eegaluu dhumarratti siin jira. Ayyee. Akka eegaluu dhumarratti siin jira. Filannoo koo haa xumuruu dura. Yo, this is me. This is me. Abbaate yoo maallee argaan jiru waan feetu mul'isaa wal. Kakka no. This is me. I'm modelist nan jedhee ber. Wallahi I'm modelist baby. I'm not joking. Afaan Ingiliffaa sun. Yalla ati hufi. Tu yeroon fiit seeraan qabne akkamiin bareeda wallahi narraa baduu dide qoyyaa. Akkuma ammaa kana taa'e. Waan tokko furan kaa'in akkanumatti taa'e. Taatuun koo kan bareedu yoo.